Ergufne bude Yom asiyarka Ulsete kubate Unetu walaka Yani khinakima Uyuma kuyani Wallahi ya Nabi Zidaladaani Wallahi ya Nabi Zidaladaani Sihur dufu wali Gadini taka ربيتنا أركا أني وعيقتي إن كفؤ ذيسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي baga nagayaan gara chaanala keenya kan barumsa islaamaa dhuftan jecha arramata duree keenya imaam Mahdi fi Isaan jidduutti walitti dhufeenya isaaniitiin dajjal masii sobaa waliin qabsoo godhan kan xumuraa kan ilaallatu taha addunyaan osoo godaanni suma isaarra jirtu yeroo dukkanni guddaan dhufee waadaan waaqaa tokko ifa waadaan abdii kan tokkummaa fi injifannoo olaanaa dhiyeessu yeroo dhuma jireenya lafaa kanatti rabbiin rahmata godha isa filatamaa erga akka ilma namaa kijiba irraa baasuuf inninis imaam Mahdi jedhama imaam Mahdiin hoggannaa eeggamaa yeroo jeequmsa guddaa keessatti ka'a sanyiin isaa sanyii nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu yoo ta'u qur'aanaan gorsa kan harkate haqa ifate addunyaa keessa badee keessatti fakkaataa ta'ee mul'ata garuu hujiin isaa guutuu hin tahu sababni isaatis rabbiin michuu jabaa tokko akka deebi'u isaaf ajajee jira inninis nabi Isaa ibnul Maryam Yesuus kan jedhamu ta'a nagayaa fi rahmanni rabbii isarratti haa jiraatu samii keessaa bu'ee deebi'a deebii isaa dhugaa islaamaatti amantii inni ofii isaatii barsiisaa ture murkaneessa inni bara durii akka raajii tolaa qofa otoo hin taane amma akka loltuu keessattuu isa tokkummaa waaqaatiif tikfachuuf imaam Mahdi waliin lola dhumaatiif qophaa'ii ta'ee dhufa jechuu imaam Mahdi fi Isaa ibnu Maryam harka wal qabachuudhaan jaalala laa ilaaha illallah waaqni tokko malee waaqni biraa hin jiru kan jedhu jalatti tokkummaadhaan dhaabbatu tokkummaan isaanii kan hin cabne hojiin isaanii ifa dajjaal namoota jallisu barbaadu dura dhaabbachuudhaan mohatu dhuma lola isaanii keessatti addunyaan dhugaan kijiba irratti injifannoo isaan mul'ata sobaan dajjaal dirree irratti ni badu yeroo rabbiin filatamtoota isaa waliin dhaabbatu injifannoo imaam Mahdi fi Isaa ibnul Maryam nagaa fi rahmanni rabbii isaan irratti haa jiraatu abdii ifa rabbiin oolu akka jiru yeroo dukkanti hamtuun jirtus keessatti yaadachiisaa ilma namaati kuni waadaa rabbiin waadaa abdii fi fayyinaa kan tokkummaa fi amantii kana keessatti cimina haa argannu yeroo dhugaan ol je'ee dhaabbatu fi kijibni hundinuu kufaatii jalatti akka bu'u eeggama nuus beekumsa imaana cimsannee dhaabbachuuf haa jajjabaannu dhumarratti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jechuun nageetti isiniin jechuu keenya duratti chanaalli kun guddatee jabaatee amantii rabbii cinaa dhaabbachuu akka danda'uuf subscribe share like godhuu hin dagatinaa isiniin jecha arraaf wanta gabaabduu isiniif qabanne
Ante Unin Taha Habib Jejar Ya khair khalqillahi Ya khairul baraya Sidaysi aminan Ad-dunya dafaya Jemi laydi ardin Fayamte berjalanan Garar akhlaqatin Situlci mulana